arra sirrii mitiin jedheen maal taateen an jette. Nadhii simee viidiyoo ta'e argitanan bakka sammuun koo sirrii mitiin an baay'inaan taphadhu maal taateen an jettee naan viidiyoo akkasii kanan argeen jedheen viidiyoo maaliin an jette. Jenna ta'aatii sanitti anamma waan biraa yaadee yookiin mistira kuni tokkoffaa irratti waan miidiyaa irratti ta'aa jirudha. Waan dhoksaa miti jechuun namni kamuu waan bilbila namni fayyadamu waan arguu danda'udha si galee waan laayivii irratti ta'aa ture waan ta'eef ani fakkeenyaaf kuni citiidha jedhee yaanne si galee waan biraatis immoo jedhee yaanne sanaan booddee kinoo akkasidha eenyudha natti seeraa wantichi naan jette jennaan ijoollee akkasitti akkanatti walitti bu'anii jedheen maalladha antanii isaanii gargareena lakki gargar miti yaada isaa maalin jedheen beekta maalladha na lola tiiktaakii warra sooshaal miidiyaa warra modereetoroonni kullee balleessi warra zalaafaan banu kan so warra tiiktaakii irratti lolli kun maal irratti eegale lola tiiktaakiti malee lola lafaa miti warri lafaa nagaa waliin jiraachaa jiruun jedheen bakka ishii akkas taanaan akka Itoophiyaawota tokkotti sagalee taana jedhan tole bakka sagalee taayin jedheen achi indoom ganama sana kaatee viidiyoo dalagdee Habibaan si galee kun immoo angara biraatti yaadee yookiin immoo icitiidha jedhee icitii baasuudha jedhee takkaallee yaadu jechuun ati otoo taate fakkeenyaaf anammoo sa'aatii sanitti miira akkamii keessa akkan ture anaaf rabbitu beekaa itti aansuudhaan immoo nama qalamaa jiru sana caala ani ishiin haasa'ee yaa miidhaa qaba jedhee yaadne akka dhugaa. Akkan beektaa gaariidha. Miira keessa galtee dubbatte haa jennu garuu immoo. Utuu Alex utuu ati deebiin kennin gurbaa kiyyaa jettu sana yoo dhufatee ishee itti godhi baay'ee garaa na gube kaleessa si biratti argeen ture. Lakki inda'u qal'atamuu qaban ganaa dhukkeerraa qaba. Salamatuma. Mucaan sun baay'ee tokkonaati abbaa giddi bargee midhaan jira amma Alex deebisutti jechi inni dubbate eegan sibiraa bahee mucaa kiyyaa jedhamu mucaa diimaa sana jechuudha. Riyaa keetti ishee itti godhi siifu si jala dhufu haa dhaggeeffatu ergaa dabarsinaa fi itti fufa Alex. Abbaa giddi geejjiba jaastii miti. Ani sitti meera laa tokkummaa Alex deebisuu keetiin dura fakkeenyaaf anamma suma dhugaa dubbachuu fi akkuma isinitti mee ani guyyaa tokko saba koo nan miidhadhe jedhee yaadu. Ani maalan jedhe beektaa even viidiyoo yoo hojjedheen ture ergasii isinii akkas jettan miti. An sagalee ta'ee ana maariffaan hojjedhee namni hafu tokko yookiin miskiinni tokko du'arraa hin hafa taanaan amma immoo ingiliffaanan hojjedha jedhee viidiyoo dalageen ture na. So akka beektaa siifu. La, tasgabbaa'ii. Jalqaba irratti tiiktookis haa ta'u, jireenya hawaasummaas haa ta'u, geemiis haa ta'u, ani ijoolleen keenya jara kana wajjin taphattu waa tokkodhaan narra nan yaadu. Rileeshinii numti jara wajjiniyu. Maaliif seete? Shinfillaa beektamti shinfillaa. Shinfillaa jechuun garaachasa appiisan. Jarri warra akkanaati. Iccitii gola kee keessaattiin mataa gassi cabsuu malee isa Oromoon wal irratti hojjetu jarri kuni gama jaraatiin akka jarri deeggartoota faannoo akka ta'an beektaa waan gilsiifa jirudha. Faannoon immoo maqee irratti nu qalaa jirudha. Du'a keenyatti warra gammaduudha malee hin barbaachisu bakka Oromoon dhimma isaa rakkoo isaa walitti bu'iinsa isaa ofii fixa taasisti. Abadan miira keessas galii diina bira akka jirtuu fi alagaa jireenya keenya iyyuu jibbu bira. Amma namni baay'een Habibaan niwutiraaliidha. Isheenii beertanyee sabummaa kana hin qabdu jinnii kana hin qabdu jedha no. Jarri jaru warra miichan hin qulqulloofne warra Oromoodhaaf ilaalcha gaarii hin qabne yoomiyyuu sana gochuun keessan dogoggora. Ani miira keessas galuus baadhu gocha akkasiisa Oromoon asii wal irratti hojjetu kana silaa dhokfannee ofii keenyaa fixan utuu namni nu arguu baatee jenna bara. Numti maal taatuun arguu baadheen jedha. Unkaan ormatti deemanii himu miti. Yeroo miira keessa galte sanatti bakka sirriin jiruun taphadhu waan sirriin jirretu jira. Hin beekta ilaalcha jarri nuuf qabanu. Hin beekta tuffii jarri nuuf qabanu. Du'a keenyatti hammam akka jarri gammadanu isiniif haaraa miti. Sigalee so completely dhibbatti wanticha dogoggorteetta erganaa modee deebisuun sirran turre. Namni miira sirriidhaan sitti dubbata. Yoo si loles nuti obboleeyyan keeti. Yoo sitti dheekkamnes yoo si lolles hanga kabaja kee hin tuqneetti hanga sin xiqqeessinetti jechuudha.
No, nangafanne ila video tokko sitti agarsiisa ammaani bakka deebii kennuun dubbatu namni tu Alex dubbatu video mucichi kiyyaan jedhamu sun dubbatu waa'ee Jawaar bu'aa maaliif jedhee waa'ee Jawaar dubbatu sana shirnaa godhaa namni qabdan Gurbaanni suni ashqaabaacii inda wanduu noo haaqam sijjammar ilmi dhiiraa akka dhiiraa qoftonni kostorri gaafa ittudha malee inni yaa durii yeenin nanqama akka namaa seeftii koos akkasii taqabaabichee ምናምን አልመጣም garuu akka dhiiraatti hin dubbadha dhiirri akka dhiiraatti hin dubbanne dhiirri akka dubartii aasaa funaantee jaratti firoomuudha jara biratti jaallatamuudhaaf dhiirri akka kanatti diddibattee taqabaabbaatee ashqaabbattu silumayyuu dhiira miti irra deddeebi'ee hojjete በአማርኛ በመስራቴ እንደዚህ ያላችሁን ሰው ጀራትዩ አከንትኒ ነመጉዳነ ብረራ ከምተናሳ ቀናቢ እላ ሲቡ ጉርማፍዩ ዮነምኒ ዋሲ እንጀደስ ሰከነረት ኢሚኩን ኢመዲጋቲ ኢመሉቡ ምስኪና haadhaaf abbaa jiraachisuudhaaf utuu biyyaa baatu akka hoolaatti dhuftee laayivii irratti itti taphatamee assaqaayyame yaa boleessa kiyya na dhiisi. Ani ilmaan shaniin qaba ilmaan koo guddifachuudhaafan dhufe waan sin jettanu kana quban qabu yaa boleessa kiyya na dhiisi utuu inni jedhu mataarra jatamee mormarraa kutame. Inni kun ilmoo miskiinaa beelli utuu gidirsaa jiruu silaana ajjeeftu utuu nan ajjeesin dura waanuma nyaatamu natti kennaa daraa. Kanaafi asirratti namni kamiyyuu yoo jecha kan siin jedhe sittiin dhagaamini dogoggortee dhibba gaafa namni keenya immoo gaafa dogoggoru alagaa biratti እንደውም ijoolleen keenya gaafa jara kana wajjin taphattanus ta'e aasoftanu seeftii keessan eeggadhaatii yoo keessanii gubaa qabaattanis aarii qabaattanis guddummaa keessan karaa agarsiisu miidhagina keessan karaa agarsiisu wajjin haasa'uudha malee gadditanii mana jaraadhattanii gadda keessan ibsinaa waan keessumaa ammoo waan Oromoo walirratti hojjetu akkamitti jiratti himtuma biikseen hin ta'u gurbaanni sun garuu irra deddeebi'ee Oromoo aarsuudha jara gammachiisuudha wanti inni hojjetaa jiru boru gaafa rakkatu gurbaan kiyyaan sun utuu dubbatiin dura inni Oromoodha. Inni Oromoodha. Oromoo keessaayyuu Oromoo qulqulluudha. Garuu Alex waa tokko si gaafadhaan. Waan si gaafeef qaba. Qoy gurbaa kiyyaa jedhamu sana jechuudha. Waa'ee Jawaar irratti dubbataa ture Jawaar isa ajjeesis. Qoy Jawaar isa ajjeesisaa ture ijoollee yaadee miti reenfaaf yaadee miti ajjeesisiisaa ture nama akkasitti ficcisiisaa ture. Waan arge jedhee dubbata beektaa viidiyoo Jawaar irratti wanti na aarse afaanii kuusan osoo hin taane jechuudha. Jawaar irratti fuulleffate. Obboleessoo ilaal. Namni na jaallatuuni rakkoodha. Siigalee aan afaanii kuusaa irratti aan gama kiyyaan dantaasaatan Oromoon kun silaa qalaayyuu jirti. Garuu isa ajjeesaa ani amma gaafii qaba jechuuni tokkummaa. Jawaar nama ajjeesisiisaa ture akkasii jedheen afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin nu himu suni mucaan kiyyaan sun maal fedheetiimi Oromoodhaan nufi Oromoo ta'e tokkummaa waa si gaafadha. nama ajjeesisiisuu waa'ee Ishi waa'ee kiyyaatti hin deebita. Qoy dura kiyya xumurra. Maaliifin siin jedhe beekta amma Alex siini akka Oromummaa keetti akka namummaa keetti ani Amaariffaan himuu kooti moo mucaan kun qalamuu isaatu si gube kana naa deebise. Mucaan qalamuun isaa na gubee ati immoo qalamuun isaa dhattee warra diina keenyaatti muusaatu immoo ibidda buusee Okay, diinni keenya miidiyaan qabanii hin arganii waan ta'aa jiru kana ana bichaatu by the way ani Habiba gama keetiin ta'utu na aarse gama keetiin baruu jaraan na aarse gama keetiin no gama kiyyaa miti ani viidiyoon si ergamu viidiyoo osoon angaafa ani hin dubbatiin dura Amaarri hojjette. Amaara keessaayyuu warroottan ija qabu jedhamanii beekaman warra hojjetan nama sadi sheersii godha amma asirraa gabu yoo barbaadde maaliifin siin jedhe beekta ana bichaa miti yookiin immoo Amaarri asirra jiru kuni hunduu Oromoon beekuttee yaade akkuma ani Amaariffa beeku Amaarri Oromiffa beekullee hin jira akkasuma immoo warri wajjin jiraatan warri hiikan hin jiru nama sadi nama viidiyoo hojjete sitti erga hojii manaa tokko sii kennu hojii manaa sii kennu tokko
Faannoon kaleessaa uummata Wallaggaa nama 38 bakka tokkotti fixxeetti. Isa kanas akkuma kanatti hidhatteetti naa himtaa? Ani amma dhugaasaa sitti himu kanaan booddee እንኳን አነማ ጅሬኝ ከየከሰት ተካ ዋናን ጎደትስ ጋቤን ቤኩ ሰገሌን ተውትስ ዮኪንሞ ላይክ ኡመተ ኮ ገርጋረ ጀዴ ዋን ጎድ ተኮት ተካ ጋቤን ቤኩ ጉይቲ ደንገዳራ ካሴ ገሩ እንኳን ናማሚቲ አኑምቲ ኮኖቶንዶ ኤኙም ተወካስ በ ሰገሌስ ናተውን በርባድ አከነምኒ ዋታ ከናጋፈቱልን በርባድ ኤኙ መተካይ ሰገሌ ተውን በርባዱ ሲገሌ ነገይ ማሊፍ ጀናኒ ጋፋት ዋንጋሪ ዳፈርከ ከድሪስቲ ሀመኛ ነከነት ሲደቻ ሲገሌ ከናፍዩ ከናም ቦዴ ኦሮሞ ሚቲ ጀተኒ ኦሮሞማ ከሰይስ ነባስተም ዲንራኮን ጋዋኒ ነምኒና ኦሮሞማ ናይሲን ከኑና ራይሲን ፉዳቱ ገሩሞ ከናም ቦዴ ወረካሚቲ obboleessa xiqqaan qaba by the way ani braazarii amma mucaa inni xiqqaan qalame sun mucaa sanatti fakkaate akka dhiigan bo'e dhugaa rabbi yeroo darbe inni mucaan braazariin kiyya kun deemu malee jedhee didee tanan as of bira teechisaara nama osoo yeroo sana dhiis ergee jiraadhe jedhee waan meeqan dhagaame si galee walumaa galatti ani akka gootu siifu kan obboleessummaan sitti maan gorsa obboleessummaa inni kun waan ta'e darbedha. Aboota bu'uura ijoollee hayi. Bijaa medita. Dhagee. kadhattu warri jettani carraadha. Kadhaanillee carraadha. Ati nama kadhachuudhaaf barbaadde garuu carraasaa dhabdedha. Yoo garaa qabaatte bayitii akka kiyya kanatti kadhadhuuti argadhu. Niitii guddoon gabbaade kadhattu. Inni xiqqaanis gabbee habibi hojiidha kun gowwa. Brotherly and nagar lingaris. Qabxii tokko duwwaan sitti maa. Gorsiif boksiin abbaa kennutti salphaadhaan. Garuu akka obboleessaatti sittani maa. Wanti an sitti himu alagaadhuma. Sabni kee qomoon kee oromummaa kee situf beeka. Ani t-shirtii miti an sitti kaayee sirraa baasuu hin danda'u. So qomoon kee har'a sitti dheekkamus sitti aarus sitti dallanus gaafa rakkinaa gaafa gammachuu gaafa rakkoo gaafa maalii isumatu si bira jira. Jarri sun garuu alagaadhuma. Gaafa waa sirraa fayyadamuudhaaf gaafa sitti fayyadamuudhaaf jettu maybii atteensinii sii kennitee fuula gaarii si agarsiiftee ofitti si hawwachuudhaaf nama keenya booji'uudhaaf wanti jarri hin goone hin jiru baay'ee. Arsaan jarrin kaffalle boolli jarrin qonne gaarri jarrin deemne hin jiru. Jaalala namaa qabdu of jalaan balleessin alagaadha. Ummata kee mufachiisin. Inni kun akka barbaade siree bullee arrabaan si gara fullee saba keeti. Jara kana si fayyada. Anuma miskiina kanatu si fayyada bor. Oromoo waan itti taateef malee amma kanan si wajjin haasaa jiruu fi warra kaan nutu taateef si wajjin haasa'u. So akka obboleessaatti boru gaafatti dhuftee rakkina kee natti himattu anumatu sii qaqqaba. Jara kanatu sitti dhiyoo jiru. Jara kana ofirraa dhiibdee sagalee sin ta'in chigirello. Waa sintanii sin jedhin garuu nama mufachiisin. Jara sanatti madaquudhaaf immoo ifin. Jara sana firoonfachuudhaaf jettee jara biratti jaallatamuudhaaf jettee jara kana mufachiifnaa immoo madaa biraat ammas. By the way, Alex, karaa kana waa tokko sitti maa miidiyaa kanarra ergan dhufee hin beektaa miidiyaa kanarratti amma miti almost gara waggaa tokko waan ta'e guuteera miidiyaa kanarra. Gaafan dhufurraa kaasee ani yeroo baay'ee kan hin taphadhu jara kana faana hin beektaa. Maaliif yoo jette amma akka dhufeen ijoollee keenya wajjin taphachaan ture waan ture immoo waan baay'eetu jira. Haa ta'u malee guyyaa tokko ani Sigale waan aadaa koo ibsu waan eenyummaa koo ibsu even gaafan bira dhufu bakka uffata aadaa kiyyaa uffadhee waan aadaa kiyyaa qabadhee like akkasittiin isaa wajjin taphachaa ture. Innis yeroo sana deemee maal ta'e uffata oromootiin akkanadha bakka yeroo waan baay'ee jecha baay'ee jedhan Sigale uffata aadaatiin kadhattee jara bira dhattee ittiin taphattee jennaan isas nan dhiisee lafan kaa'e. An Sigale maaliif ennaan
Ani maqaa Oromummaatiin fayyadamtee jedhamti amma akkas miti wantichi. Siigalee ani yoon danda'e saba koo gargaaruu fakkeenyaaf amma asii kadhadhee yookiin immoo kadhattu jedhamti waan an argadhuun amman argadhurraa amman qaburraa nama lama yoon qabaadhe tokko dabarsee namaa kennu ani siigalee nama ofii bichaa fudhatee dhiisoo osoo hin ta'in waan qabdurra gaafa nama gargaartu Rabbiin illee si immoo dachaa dabalee si kenna. Itti aansuudhaan immoo an guyyaa takka saba koo miidhuudhaaf yookiin saba koo gadi xiqqeessuudhaaf yookiin immoo saba koo mataa qaqqabachiisuuf waa tokko godhee hin beeku. Kinoo warri miidiyaarra wajjin hin jirru hin beektu. Yoommoo jira jettanii viidiyoo fiduu ni dandeessu. Ammas immoo gara fuulduraatti ani nama saba isaa xiqqeessuuf yaadu yookiin nama saba isaa mataa qaqqabachiisuuf yaadu miti. Ani aadaan koo ba'ee addunyaa guutuutti akka nama xaaru keessaa tokkodha. Siifu atillee namni komentii keessaan akka kiyyatti ani galal godheen ilaale. Uummanni keenyas jarana warri komentii warri viidiyoo waraabdanusi mucaa maaliyyuu taatu dogoggortus keenyadha ofirraa achi dhiibna gorsaa bakka ilmoo durbaati. Attaabsu daangaan darbinaa gaafa namnillee waa tokkotu jira. Ani amaariffatti kamtu dhiibtu waan an amaariffan beenneen natti hin dhaga'amu. Maaliif hin beeku waan bitaan mirga si hin beeku, dhaqee waan miidhaan hin beeku. Waan an hin beekneef akka kiyyatti rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Waan bitaan mirga si waliin hin beekneef. Haa ta'uutii garuu mucattii kana yoon dogoggorte jenne yoo itti duule innumti siin afaanii hiiktee itti himte yoo nuti sababa kanaatti duulle immoo maalluun jedha waan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuun gaariidha. Jechuun innuma siin itti himte suni kana himte jedhee siittis duulee naa jedhee gurra akkanaa immoo nama dhaga'u akkami. Tarii yoo dogoggorte dogoggora ishee tokko akka dogoggoraatti fudhannee lakki kun sirrii miti jennee bira darbuudha qabna jechuudha. Maaliif maala ammoo dabarsinee wal qalaa jirra bara. Ammas tokko qallee kaanee afaanii hinne jennee ammoo kan nuyi ilaa kanamma utuu akka gootiitii tokkummaa. Namni baay'een ilaa namoonni si jaallatan si kabajan baay'een jira sheemiin qabee kan sitti mudhiisan dhiisanii taanu garuu sitti haaranii jiranu jiru. Bakka sooriyaa jettu kaan dhiifama jettee bakka. Kanaaf ilaa ani miira keessa galeetan yeroo sana miira akkanaa keessan ture silaa utuu akka kootiiti. Wantan dubbadhe sun an waan akkana nama biratti wanti jechisiisu natti hin fakkaanne namas Oromoos nan gaddisiisan seene. Warran sin gaddisiisa dhiifama itti beekee yookaan isin xiqqeessee iccitii gola keenya keessaa ormatti kennuudhaaf miti jettee otu viidiyoo hojjettee dhiiste bakka koomentii cufii dhiisii badi bakka namatti deddeebisuudhaaf an akkuma gaarummaa akkuma namummaatti dubbadhee jetteetuma hoo dhiifama gaafattee irra dabarte koo salphaa dabara. Uummanni akkana goona Alex akkana goona. Namnillee ishii ilaal ammallee ishiillee dabarsinee itti duulamuun jechuun ilmoo durbaati. Kana qofa miti siifuun dhugaa dubbachuun namaan illee waan jettuun maxabatti hin shubbisti hin taphatti. Badaa amma kana ajandaa ta'uuf yookaan dhiibbaa uumuuf yookaan nama fokkisiisuuf yookaan saba kana fokkisiisuuf xiyyeeffattee nama hojjettu miti matoo bartanti nama mana. Jechuun akka kootti rakkoo hin qabu jechuudhaan waan nama arifan beekneef sin jedhee ilaal akka kootti. Garuu akka uummataatti immoo siifuun amma soorii jettee yookaan bakka sii soorii nan jedhaa dhiifama uummata nan gaafadhaa fi hin hiikini garuu gurbicha kiyyaa jedhamu sana jechuudha. Baay'ee garaa na gube. Jo'aan nama jeesaa ture isa kana eenyuufi miti. Kiyyaa kanarra deemnaadhiif. Inni sun dhiifamuu qaba. Mucaan kiyyaa jedhamu sun dhiifamuudhaan ati immoo jara kanaa wanti inni kikkiyyuun barbaachisu baay'ee. Dhiiga ijoollee miskiina sanaatti qoosaaranni. Ganaa baabaatiin gasti kaftana gasti banii kottu. Sooyyee gasti. Banii kottu jedhin wallaahi garaa na gubdee kiyyaa jedhe jirta yoo ta'e afaan Oromoo dhageessa yoo ta'e. Siifu. Naa balau. Ijoollee biyyaatti Siifu koo dhagayeeti. Dhugaa Oromoo qulqulluudha. Siifu dhagayeeti. Waa'ee Oromummaa isaa miti amma waa'ee namummaa isaa barbaada. Oye Alex. An siifu ta'uu hima. Ati miti naa qulqulluudha. Nama laphee namaa baattuudha. Sin beekaa. Sin hubadhaa. Akka kootti an dogoggora miti. Garuu namni sitti mufate immoo jiraachuu danda'a. Yoo Alex riyaa kiyyaa akka namni sitti mufate immoo sitti maa jira. Namni sitti mufate hin jiru fakkee. An nama sitti mufate keessaa tokko miti. Akka tammeenyaa hin qabne waan an beekuufani jechuudha. Angarootti mufadheera waan jaallannuuf itti mufachaa jira. Sooriyaa jettu dhiifama jettu siifu bakka ammayyuu dhiifama jedhiiti bakka namni waa'ee kee dhiisu ati tapha kee itti fufi sagalee namaa taatus ta'ii bakka jechuun egaa afaanis sana hiikuun dogoggora ta'e amma waan namni godhaa jiru himuun koo egaa dogoggora ta'e bakka dhiifama jedhiiti
na bakka ati kanaan gola beechuudha. Garuu kiyyaan walitti gadi bu'uu deemaa irraan hin beeku riyaa kee ta'uu hin beeka kiyyaan wal hin beeknu quba qabaadhu. An sababa kee hin beeku. Kiyyaan mucaa biyya gootiiti kiyyaan wallahi. Dogoggora Jawaariin nama jeesaa ture. Sababa kee nama meeqatu ture. Hin sobda. Akkasi Jawaar nu fayyadee. Lubbuu duuduu dhaabee jira jechuudha. Ilaali. Jawaar kana siyaasaatiin jibbuu dandeenya. Garuu Suudi Arabiyaa keessatti guyyoota lama wal gorraamaa ture. Eega Jawaar dhufee dhaabbatee jira jechuudha. Dandeera dhaabuu bakka amanuu qabna bakka. Tarkaanfii fudhataa jira fudhachiisaa jira jechuudha. Gatii qabanuu biratti. Wannati nutti qoossuuf hin jiru. Ati immoo keessa baatee safaanii yoo rakkoon qabu. Keessa baatee nutti mammaakuu eegalte jechuudha. Namni mucaan kiyyaa jedhamu kun sirri miti. Ati ummata jalaa bahuun kee hin jiru. Wallahi nurkaan baatu. Ummata jalaas hin baatu. Nurkaas hin baatu. Waan kana gadi bahee viidiyoo hojjedhu waan hojjetaa jirtu kana dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu jechuudha. Kijiba isin achitti Ummata keetu si fayyada. Kunoo ilaal gadi bahee ummata dhiifama gaafadhu. Ummata harkaa bahuun hin danda'amu. Jawaar akkana jedhee Jawaar nama jeesaa turedha jechuudha. An siifuu kiyyaa siifuu birattan bare jechuudha. Hin beekun ture. An sababa hiriyaa siifuu hin bare. Siifuu koo ati dhiifama jedhi bakkaati. An bakka keeyyuu dhiifama nan gaafa. No, dhiifama hin gaafatin. Eega namni sitti mufate. Namni sitti mufateera eegatee. Dirqamsiisin ofuma yaaddee yoo barbaadde Alex Taye Wayyee. jechateettu dhabba tokkummaa jala isin jala ture laayifii na seensise. Namni waa balleesse kamuu anallee yoo ta'e ummatatti yoo balleessite dhiifama ummata gaafachuun dirqama abbama fedhe yoo ta'e namni nama arga waan ta'eef sin dhiisu namni yoo ati balleessaa wayii sirratti qabee jedhe. Akkasi Oromooniif kopheensi qabnaan immoo garatti deemtu qabdu dhaggeeffatu. By the way, laata waan tokko immoo sittan hima tokkummaa asumarraan. Namni fakkeenyaaf Oromummaan isaa itti dhaga'amu miidhamni ijoollee kanaatti dhaga'amu tokko na gaafachuu danda'a. Garuu immoo namni gaafa miskiinni tokko dararamu bishaan itti kennaa kophee kana wajjin haa liqimsu jedhee gastiirra taa'ee miskiina sana dararu anaan maqaa na dha'uu danda'u. Asutti immoo wanti hin gabaabsisu. Jara dhiisati warra si jaallatu. No, inni mataa isaa kan viidiyoon irratti dalagaa beekisaa kan immoo miskiina dararaa anarratti dubbachuu never. Walitti hin dubbatin. Ati inkaan barate immoo qalchiisaa turte. Ani afaan Itoophiyaa by the way waliigalli afaan Itoophiyaa amaariffa ta'uu isaan dagatin. Siifuun biyya keessa jirtu nan qabsiisatte miti na qabsiisuun qabu. Ayyeme koy tokkummaa waa sittima. Waan amma jette kana as fidi jedhimme. Akka amma kiyyaan ummanni Arsii nama qala jedhee dubbate sanii miti beetaa dubbiin. Waan amma jette kana siitu bishaan itti qaba haa liqimsu ke jettu kana viidiyoo kana as fidi jedhaani asaa fiddu ana ammoo achuma keessa ture gastii irratti kunoo viidiyicha anillee isin dhageessisa muutii irraan kaafanne muutii irra jira. Viidiyoon sun akka tasaa yoo si dhaqqabe irratti hidhamee wanni sun godhame na dhageeffadhu. Ana ammoo saba kiyya dabarsee ofii Oromoo won nyaatti laal saba kiyya ammoo dabarsee nama tokkoof hin laal. Okay, Alex jala jabaadhaashi nagaa. Ati akka godhu siifu. Siifuu koo qoy waan sitti hima. Naa obsati. Ati siifutti hin dubbatin xiqqoosi. Gurbaan isi biraa kuni ansi waliin hin jira gurbaan kun wanni gabbayee uummata dhiifaman gaafatu ta'e dogoggora hamaa keessa seenaa jira jechuudha. Siigalee sirrii miti garuu siifuun immoo dogoggora see jalqabaa. Uummataa waliin taatu si walitti bu'uun akka dhuunfaatti ati isa darabsite si qiimeffachuu dandeessi sitti dubbachuu dhiisuu dandeessi akka dhuunfaatti waan ati jetteen garuu immoo namni sitti mufate waan jiruuf Alex sitti mufadheera akka nama tokkotti siin jedhaa jira miti reesifu koo ati immoo bakka waa'ee kanarraa innuman dubbatini namni maayii sitti duudha maayii si arrabsamaa namni ati jireenya kee jiraadhu Ani uummatatti waan ani mun qabaasumaan. oo callib Uummatatti jaradha namni asii na dhaggeeffattanu tokkummaa bira jirtanu amma dubbii nuyi gabaabsinee bishaanitti nagnee siifuus akka obboleettii keenyaatti ofitti qabnee gorsinee haala miira nama bira jiruu fi haala siin itti hubatte adda baafnee walitti himne booda uhuun dubbiin harkatti dheeressuudha kaatee achitti dhaabbatu kun. Ani dheeressu. Elaa uummata keenya. Dheeressu waa takka waa wayii waa isinitti bujjira. Koi nam fitadhaa. Uummata keenya namni dogoggora anis boru dogoggoruu nan danda'a. Dogoggora namaa gaafa namatti himtan garuu dogoggora biraan dalagina. Nama ofirraan dhiibina. Obboleettii keessanii dogoggorteetti
boriitu akkasinitti hin deebine ofitti qabaate jaalalatti agarsiisaa malee ofirraa hin deebina. Wanti godha bee addunyaa nutu argee iyyuu gaarii ture. Sila